Taayee Danda'a doolaara 1,000. Akkam jirtu maatii Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin obbo Taayee Danda'a Finfinnee taa'ee kitaaba Jawaar Mohaammed doolaarii 1,000 Ameerikaa Kolooraadoo irraa bitatee waltajjii irratti lallabsiifate. Dhimma kanas bal'isee kanan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenyatti aanuun tiiktookiin Ameerikaa keessatti cufamee hojjechuu dhaabeetu jira. Kaampaaniin tiiktookii immoo yeroo Tiraamp aangoo qabatutti tiiktookiin deebuu danda'a. Tiraamp waliin haasa'aa jirra jechuun ibsa baasee jira. Dhimma kanas bal'isee kanan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya sadaffaatiin miseensota jila gadaa Karrayyuu dabalatee hedduun hidhamuu isaanii maatii fi jiraattonni himanii. Miseensota jila gadaa Karrayyuu dhiyeenya sirna buttaa qaluu raawwatanii fi jaarsolee biyyaa dabalatee namoonni 10 lakkaa'aman 7 dura hidhamuun bakki jiran haga yoona akka hin beekamne maatii fi jiraattonni himaa jiru. Dhimma kanas oduu kana keessatti bal'isee kanan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya sadhumaatiin bakkoota seenaa qabeessa Itoophiyaatti beekamoo ta'an keessaa gamoon Faasilidaas tibbana haaromfame. Gamoon kun yeroo haaraa'uttis halluun isaa durittiin beekamaa ture jijjiiramee jira. Uummanni kanaan dura gamoo Faasilidaas halluu bifa shirootiin kan beeku yeroo ta'u, amma erga haareffamee garuu halluu adiitti jijjiiramuun isaa namootatti gaaffii uumee jira. Namoonni tokko tokkos halluun gamoo kanaa jijjiiramuun isaa bakka seenaa qabeessa kanarratti miidhaa qaba jedhu. Dhimma kanarratti ogeessonni gamoo kana haaressan maal jedhu gabaasa bal'aa dhageessu gadhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtullee tuquudhaan yeroo nuti viidiyoo gadhiisnutti mallattoon noottiifikeeshinii yookiin mallattoon beeksisaa akka isiniif galu godha. Chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin obbo Taayee Danda'a Finfinnee taa'ee kitaaba Jawaar Mohaammed doolaarii 1,000 Ameerikaa Koloraadoodhaa bitatee waltajjii irratti lallabsiifate. Obbo Taayee Danda'a hidhamuu isaatiin dura ministeerri deetaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa kan ta'anii fi qondaala paartii badhaadhinaa beekamaa kan turan obbo Taayee Danda'a yeroo ammaa kana kitaaba Jawaar Mohaammed doolaara 1,000 kanfaluudhaan bitachuun isaanii beekame. Egaa akkuma baay'een keessan beektan daawwattoota keenya obbo Taayee Danda'a yeroo aangoo irra turanitti obbo Jawaar Mohammediin qeequudhaan kan beekaman qeequu bira darbees arrabsaa kan turan akkasumallee Dajjaazmaach Girrisaa fi Mootii Girrisaa jechuudhaan Jawaariin qeeqaa kan turan yeroo ammaa kana garuu kitaaba Jawaar Mohaammed doolaara 1,000 kanfaluudhaan bitatanii jiru. Egaa siyaasa keessatti firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan hin jiru kan jedhamu dhugaadha fakkaata. Eebba kitaaba Jawaar Mohaammed Kolooraadoo kanarratti yeroo obbo Taayee Danda'a doolaara 1,000 bitachuusaa ibsanitti miira waltajjii irra ture akka ittaanutti dhaggeeffadha. Sa'aa muraasa dura biyyarraa bilbilameeti bakka uummata Kolooraadoo argametti kabaja uummata Koloraadoofis kabaja uummata Oromoofis kitaaba kana birrii 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun doolaara 1,000 warra Koloraadotitti na dabalaa jechuun hoogganaan bilxiginnaa duraanii ka amma mana hidhaatii bahe Taayee Danda'a kitaaba birrii 1,000 maqaadhaaf dhaaddannoodhaaf qofa oduu hin taane maallaqni galii ta'ee koreetti agarsiisee jira. Taayee Danda'a ministeer deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti bilxiginnaa jalatti dalagaa ture hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii bahe Taayee Danda'a doolaara 1,000. Oduu keenyatti aanuun tiiktookiin Ameerikaa keessaa uggurame. Tiiktookiin Ameerikaatti toora intarneetii irraa kan kaafame seerri haaraan miidiyaa hawaasaa kana dhorkuu hojiirra ooluuf sa'aatii muraasni wayitaafetti. Fayyadamtoonni tiiktookii Ameerikaa jiranis yeroo appilikeeshinii tiiktookii bananitti barreeffama seerri tiiktookii dhorku ragga'eera. Kana jechuun ammaaf tiiktookii fayyadamuu hin dandeessan jechuudha jedhutu isaanitti mul'ata. Dabalataanis Pireezidaanti Tiraamp erga aangoo qabatanii booda tiiktookii deebisuun waliin akka hojjetan akeekuun isaanii carraa gaariidha barreeffamni jedhus isaanitti mul'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp wixata erga muudamaniin booda guyyoota 90 tiiktookii uggura jalaa baasuu hin oolan jedhamees eeggamaatii jira. Maamiltoonni miidiyaa hawaasaa kanaa aappicha kuusaa aappiiwwan Ameerikaa Aappilii fi Googilii irraas kan haqame yoo ta'u TikTok.com viidiyoo agarsiisaa akka hin jirre himanii. Tiraamp sanbata darbee NBC irratti akka himetti tiiktookiin guyyoota 90 akka hin ugguramne yeroo isaa dheeressuun nan danda'a jechuudhaan yoon akkas gochuun murteesse wixata tarii beeksisuun mala jedheetu jira. Pirees sekreetariin Kaariin Jiin Piyeer ibsa kennaniin bulchiinsa Tiraamp wixata dhufu aangoo qabachuu isaa dura guyyoota muraasa dhufan keessatti sababni tiiktookii yookiin dhaabbileen biroo tarkaanfii fudhataniif hin jiru jedhanii ibsanii turanii.
Manni murtii olaanaa biyyattis jimaata darbee seera kana dura bahee kan raggaase yoo ta'u, dhaabbati chaayinaa ByteDance akka dilbataatti miidiyaa hawaasaa kana yoo nu gurgurre US keessatti aappichi ni dhorkama jechuun isaas ni yaadatama. Aappichi hanga yoonaatti hin gurguramne. Kanarraa ka'uudhaan aappichi Ameerikaa keessatti akka hin hojjenneef mootummaan Ameerikaa ugguruuf sa'aatiin 3 yeroo hafutti kaampaaniin TikTok ofuma isaa dursee aappichi Ameerikaa keessatti akka hin hojjenne godhee jira. TikTokiinis gama isaatiin seerri kun mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu maamiltoota miliyoona 170 biyyattii keessa jiranii cabsa jechuun kan falme yoo ta'u, murtii kana boodas hojii gaggeessaa olaanaan TikTok Shuuzii Chew Tiraampitti iyyachuu isaanii ibsanii Tiraampis furmaata barbaaduuf nu waliin hojjechuu waadaa galuu isaanii nan galateeffadha jedhanii jiru. Oduu keenya kan biraatiin miseensota jila gadaa Karrayyuu dabalatee hedduun hidhamuu isaanii maatii fi jiraattonni himanii. Miseensota jila gadaa Karrayyuu dhiyeenya sirna buttaa qaluu raawwatanii fi jaarsolee biyyaa dabalatee namoonni kurnaan lakkaa'aman 7 dura hidhamuun bakki jiran haga yoonaa akka hin beekamne maatii fi jiraattonni BBC'tti himanii. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Faantaallee fi itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa namni haala jedhame kanaan hidhame tokkollee akka hin jirre waakkachuusaa BBC'n gabaasee jira. Namni miseensonni maatii isaa 2 jalaa butamanii fi nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka jedhetti amajjii 6 bara 2025 bulchiinsi aanaa walga'iif akka isaan barbaade beeksisuun jiraattota gara aanaa Faantaalleetti akka waamee fi bakka namoonni walitti qabamanii humnoota nageenyaan fudhatamuu odeeffachuu hime. Namoota walitti qabaman keessaa tokko gara maatiitti bilbiluun jaarsolee biyyaa fi abbootii gadaa qofaatti adda nu baasanii eessa akka nuun dhaqan hin beeknu jedhee odeeffannoo maatiif kennee akka ture himanii jiru. Namoota guyyaa san adda ba'an keessaa walakkaa yoo gadhiifaman walakkaa isaa garuu eessatti akka geeffaman maatiin bulchiinsa gaafannaan deebiin isaaniif kennames gara loojii Beenunaa yookiin Beenunaa viileej geeffaman deebii jedhu argachuu fi erga 7 eessa akka jiran akka hin beeknes maatiin himanii jiru. Namoota ergasii buufata poolisii aanaa Faantaalleetti hidhamanii gadhiifaman malee namoonni lakkoofsaan hanga 20 ta'an eessa akka geeffaman kan hin beekamne yoo ta'u, maatiinis yaaddoo keessa jiraachuu isaanii ibsanii dabalataanis miseensi maatii kun jaarsolee biyyaa fi namoota bakki geeffaman dhabaman keessaa maatiinsaa kan umurii waggaa 57 fi 46 ta'an akka keessa jiran hime. Namoonni kunis siyaasa keessatti illee hirmaannaa homaatuu kan hin qabne ta'uu himeetu jira. Miseensi maatii kunis namoonni kunneen maaliif hidhaman laate jedhamee yeroo gaafatamu an akkan odeeffannoo qabutti qaamoleen mootummaa jaarsolee kana waraana bosona jiru galchaa jechuu gaafachaa turanii waraanni illee gaaffii maanguddoo kanaa hin fudhanne isaan illee homaa gochuu hin dandeenye kanumaaf hidhuu hin oolle jedhee yaada jechuudhaan yaada isaa kennee jira. Bakka isaan jiran nutti himaa jennee gaafannee dadhabne bakka jiranis deemnee dubbisuu hin dandeenye akkuma abbootii gadaa kanaan dura ajjeefamuu laata jennee yaaddoo guddaa qabna jechuudha. Yaaddoo qabus ibsatee jira. Abbootiin gadaa baatii tokko dura sirna buttaa qaluu raawwatan Roobaa Jiloo Jemboo Aldaggoo Fantallee dabalatee jaarsoleen biyyaa maqaan isaanii Gurroo Rooba Hambuu, Abbabaa Bulloo, Hawwee Jiloo fi Harroolee Bulaa kanneen bakki jiran dhabame keessaa akka ta'e jiraattonni aanaa Fantallee himanii jiru. Jiraataan aanichaa dhimma kana quba qabu kan biraa hidhattoonni mootummaa abbootii gadaa Karrayyuutti deddeebi'uun jiraattota kana kan mufachiise akka ta'e hime rakkoo nageenyaa fi kirkirri lafaa naannoo sana jiru hawaasa miidhaa jiraachuusaas ibseetu jira. Dabalataanis maatii hedduun buqqaanii gargaarsa eeggataa jiru. Kanuma keessa immoo waraana galchaa jedhanii nama hidhu hawaasni Karrayyuu waggootaaf rakkoo nageenyaan rakkataa ture. Ammallee kun dhaabachuu dadhabuun hawaasa beelaaf gidiraaf saaxilaa jira jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Namoonni amma bakki geeffaman wallaalame muraasni kanneen yeroo abbootiin gadaa bara 2021 jumlaan ajjeefaman keessaa hafan akka jiranis himeetu jira. Dabalataanis jiraataan aanichaa kun sirni baallii walitti dabarsuu abbootii gadaa Karrayyuu baatii tokko dura nagaan gaggeeffamee akka ture yaaddachiise. Tibba kana rakkoon nageenyaa aanicha keessatti waan uumameef isin jila keessan akkamitti nagaan kabajattanii wal quba qabdu malee jedhanii maanguddoota kana hidhan jedhee yaada isaa kennee jira. Hawaasni Karrayyuu sochii waraanaa naannoo isaa dhaabbatee jireenya isaa nagaan gaggeeffachuun hawwii isaa ta'ullee dirqama mootummaa waraana galchaa jedhee itti kenne kana raawwachuu dadhabuu isaatiin miidhaan irratti raawwatamu sirrii akka hin taanellee dubbatanii jiru. Miseensonni maatii kun itti dabaluudhaanis sababa dhabamuu nageenyaan manneen barnootaa erga cufamanii waggoota 4 ta'eera. Hojiiwwan biroos akkasuma ammaan roobni waan hin jirreef beellee ni jira. Kun baay'ee waan nu miidheef nagaan akka bu'uuf fedhii guddoo qabna jechuudhaan yaada isaanii kennanii jiru.
Erga maanguddoonni kanneen hidhamanii boodas ganda gaddatti illee namoota biroo qabanii hidhuun akka turee fi maatiin ijoollee isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatan jedhaman ammallee hidhaa akka jiran jiraataan kun ibseetu jira. Dabalataanis namni kun haalli uummanni amma keessa jiru ulfaataadha. Abdii kutannaa keessa jirra. Namoonni sagalee ta'anii miidhama uummataa kana dubbatan waan hin jirreef jaarsota kana torban lamaaf bakki isaan jiran wallaalame jechuudhaan dubbate. Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti maatiin ijoolleen isaanii bosona galan fidaa jedhamuun hidhamaa akka turan kanaan durallee dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman himuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti bulchaan aanaa Fantaallee obbo Hawwaas Carcar miseensonni abbootii gadaas ta'e jaarsoliin biyya haala kanaan hidhaa jiran akka hin jirre haalanii aanaa Fantaallee keessatti namni haala kanaan hidhame hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Fantaallee obbo Kadir Roobaas haaluma wal fakkaatuun ta'atiin raawwatame jedhame kun aanaa isaanii keessatti akka hin raawwatamne dubbatanii jiru. Miseensota abbootii gadaa Karrayyuu fi jaarsolee biyyaa eeraman kana eenyummaa isaanii akka beekan dubbatanis hidhamuu yookiin bakki isaan jiran wallaalamuu irratti odeeffannoon kenname soba ta'uus dubbatanii hanga nuti beeknutti namni rakkoo nageenyaa wal qabatee to'atame hin jiru jechuudhaanis haalanii jiru. Jiraattonni garuu jaarsolee kanaan alas namoonni firaa fi maatii loltoota waraana bilisummaa Oromoo keessaa qabu jedhamuun shakkaman hedduun hidhaa akka jiran dubbatanii jiru. Bara 2021tti wayita abbootiin gadaa Karrayyuu 14 humnoota mootummaan ajjeefaman mootummaan gocha sana raawwachuu haalus boodarraa qondaaltonni mootummaa fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mirkaneessuun isaanii yaadatama. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraatiif isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan oduu biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaa ta'e argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.